Ashamar kafuuna hordoftotaaf daawwattoota maatii shaasheen uustuu bakkam jirtan nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin haa gayu. Egaa hordoftotaaf daawwattoota keenya sagantaan kiyya guyyaa har'aa yaalii ajjecha Abu Mus'ab irratti geggeeffame irratti kan xiyyeeffate ta'a. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti nafaana turaa isiniin jedha. Warri yeroo jalqabaatiif gara maatii shaasheen uustuu dhuftan sabiskiraayib gochuun maatii keenya dabalamaa isiniin jedha. Animmoo maaliif yaaliin kun Abu Mus'ab irratti akka geggeeffame isiniif hima. Dura viidiyoo san dhageeffannee walitti haa deebinu. Akka aariin nama gootellee hin taane garuu waan dhaga'uu qabdantu jira. Hawaasni keenya ka Oromoo kan biyya keessa jiru, kan Awurooppaa jiru, kan Ameerikaa jiru, ka biyya an keessa jiru kana keessa jiru. Ani Oromoodha. Ani Oromoodha. Ani Muslima. Ani Arsiidha. Ani kutaa Arsii keessaa kutaa Baaleetti dhaladhe. Ani gosti tiyya Arsii Sikkoo Mandoo keessa jirti Aminyaadha. Ani isinii ibsaa caqasaa. Waan dhugaa, waan Rabbiin jaalatu, waan harka kiyya jiru. Waan dhugaa, waan Rabbiin jaalatu, waan harka kiyya jiru qoftu. Kijiba tokko hin qabne. Sheer walii godhaa. Sheer walii godhaa. Ajaa'iba agartanii. Kaleessa balbala mootummaa kanaa taa'ee balbala mootummaa Itoophiyaa kanaa isinima jayyida warri aqlii qabu gurra baasaa caqasaa. Balbala mootummaa kanaa taa'ee keessattuu bakka Oromoon guddinaan galtu keessa taa'ee bakka warri badhaadhinni galu keessa taa'ee sagalee ummata Oromoo ta'aa ture. Jayyidan eenyu olitti jedhee uf yaada namu eenyu ol osoo jedhu. Isinii galaami eenyu ol osoo jedhu sagalee ummata Oromoo ta'ee ta'aa ture. Garuu haa dubbiin shoroshoroon badhee dhuftu malee guyyaa tokko namni narratti ijaarame egaa namni narratti ijaarame ajjeechaaf narratti yaalamne guyyaa tokko isinima sheer walii godhaa. Wallaahi nam tokko guyyaa tokko mootummaa kana waan ani irratti dalagaa ture hin beektan. Waan ani irratti dalagaa ture ni beektan. Garuu namni narratti ijaarame guyyaa tokko namoota hunda keessaa ka beeku takka Abu Mus'ab haa du'u, Abu Mus'ab haa ajjeefamuu jedhanii narratti walitti hin qopheeffamne. Amma ammoo wamaa adaraaka ammoo sheer walii godhaa isinii ibsa waan lafa jiru waan Rabbiin jaalatu waan dhugaa. Ani yeroo dubbadhu keessatti Rabbi sodaataa dubbadha. Wayita Rabbi sodaadhu kana ilma namarratti shiran dalagu, ilma namarratti shiran yaadu. Kana mootii aalaman na arga. Waan an ilma namarratti shiran dalayneef Rabbi ammoo nama shiran irra dalagu manatti naa fida mana kiyyatti. Wallahi alhamdulillah yaa Rabbi maaltii ta'a. Gooftaa kiyya maaltii ta'a. Wallahi Rabbi bira kaayadhe. Ani shira namarratti hin dalagu. An shira namatti hin dalagu. Nama shira natti dalagamu ammoo manan naa fida. Osoo ruuhiin tiyyan bayin ammoo baga dhageettan Oromoo. Ani Oromoon tokko haa taatu jedhee ruuhiin tiyyaa ol Oromoon qaalii miti. Isinii maa dhagaye. Ruuhii tiyyaa ol Oromoon qaalii miti. Eegat ufii uftiisee ufii uf baasee jedhe Oromoon qaaliidha na biratti. Isinii galaami jayyidan kana beekaa. Isinii ibsa. Ani sagalee Ustaaz Kamaal Ibboo ta'ee jira. Dhibbarraa dhibbatti waan ta'eefillee beekan beeka. Dogongoruu baay'ee garuu ajjeechaa lubbuu kiyyaatiin hin ga'u. Ajjeechaa lubbuu kiyyaatiin hin ga'u. Isinii madagaanarraa tokko hoogganaan paartii
أبو مصعب أجيسوف أبو مصعب أجيسوف قبائي هوغانان چيمان hoogganaan cimaan bakka jirurraa meeshaa bitatee dhufee bakka an jiru kana jiru muftii waa beeti dhalataa shirka na bira jira sagaleen kulliin na bira jira sagaleen kulliin warra isa wajjin jirullee warra wal mari'ataniinillee na bira jira summa wallahi maaliifi isa akkaataatti dhufe akkaataa magaalaatti seene akkaataa meeshaatti bitate kulli maal irratti argachuu dandeette Abu Mus'ab jettanii na gaafachuu dandeettan jajjidan akka nagaa Oromooti guyyaa awwala ustaaz Kamaal Hibboo sagalee sanirratti ani maal dalage mataa isaa kanatti bilbilee matama isaa kanatti bilbilee muftii akkanante fati muftii miti fati akkanan ta'ini ra'yi kee kennii jennaan gadi bahee suuraa kiyya irratti dubbii godhe suuraa kiyya isan maxxanse awwala duraa isan maxxanse guyyaa san irraa maal naa yaada namni kun jechuu nama itti godhe anillee summa wallahi nama itti godhe nama biyya isaanii godhe nama itti godhe shamare naa jiraadhu waan irratti yaadamu guyyaa san irraa haasoysiiftee waraabdee kulli shay'ii arra aakira naa kennite jechuu bakka gayan namoota wal mari'atanii namoonni gariin kanatti dhiyaatu ka waliin nyaatu riyaadii fi naannawa riyaad dammaam isin yaa galu waan haasaya isaa keessa jiru jechuudha dhumatee jira mana Abu Mus'ab soqutti jirra kana dalagaa nurratti dhiisiidha sagaleen bira jiru sagaleen isaa ka haasayame jechuudha fatii waabee aan dhalataa shirkaati dhagaa Oromoo namoonni isa wajjin jiran namoota natti dhiyaatu ka inni maqaa dhahe achi keessatti sagalee tana wanni isin dhageessisuu dhabuuf amma yeroo ammaa kana namoota kana takka takkaanti bilbilee qoradha haasaya isaa keessa namoonni kun waan dhufaniif akkanaan itti xaxamammoo waliin jirammoo sobammoo namoota natti dhiyaatu argitanii bakka eenyutu ajaja kana kenne eessaa dhufee ajajni kun Abu Mus'ab kararraa goruu qaba badhaadhinnattu bite akkanatti jirti sagaleen badhaadhinnattu bite badhaadhinni waan isa bitee jedhuuf Abu Mus'abin kararraa qabu qabna kana malee Oromoon hin jiraattu sagaleen kanattu jira namoota kana keessatti namoota natti dhiyaatuttu jira ka ani shakkine ka dhiyootanallee mataa waliin haasaye waan kana keessa harkam qabamuun qabu bilbilee gaafadha dura la jaarsatti erga ummatoonni sagalee kana an qabsiise rabbi isin halaalu tokkochi keessan Facebook irratti gadi dhiisina na yoo ani waa ta'e fakkii jechuudha isin biratti erge suuraaf sagaleellee yoo rakkinni wayii nagaraga suuraaf sagaleellee haga ani gadi dhiisa namoonni kun qoratamee seeraan jedhamutti nam tokko gadi dhiisina namoota waan kana hiyyaadanatti jedhee sammuu keessan yaanne hunda haasayaa achi keessatti jechuudha isinii galaami am wanni ana haasa'u kun kana wajjin nama tokko ajjeechaallee itti murteessin nama tokko shirarratti illee dalayin dhageettani kama kalee ustaas Kamaal irra dalagamin irra dalagamuu deema jechuudha akkasi karoorri haasaya baay'eetu jira likoordii 15 jira waan torbee tokko ol haasayame kaamilan na bira dhufe jechuudha alhamdulillah walakin ani guyyaa rabbii jedhe malee hin du'u isin yaani guyyaa rabbii jedhe malee hin du'u guyyaa rabbii jedhe malee hin du'u walakin rabbi natiisurraan kaameraa duwida isarratti fe'uudha fide waan inni ganama galgala naa yaadu kaameraa duwida irratti fe'e wayita inni suuraa kiyya maxxanse guyyaa tokko irraa dubbadhe guyyaa inni narraa haasayaa ture guyyaa tokko deebii deebisee fi deebii siin deebisu jedheeni dhiise walakin amma gama ruuhii kiyyaa deemnaan dhageette ruuhiiti ani beeku ka mumkin karaa deemuun mala
bakka inni bahee seenuun quba qabna walgahii inni seenee bahu quba qabna jedha karaa deemuun mala mumkin osoo ani niyyatiin namni kun na ajjeesu mala nama natti ajaje ruuhii tiyyaaf tokkoffaa mudiirri isa isin yaa'imaan hanamma akkaataa itti of eegu ana beeka jejjitan akkaataa ruuha kiyyatti bee eegu anattu beeka kaleessa wayita badhaadhinnatti tuule sadarkaan kun narratti gahee hin beeku wanni kunillee narratti dubbatamee hin beeku narratti mari'atamee meeshaan narratti bitamee mallaqaan narra bitamee Abu Mus'abiin kanarraa qabnu jedhanii waan maraan osoo ruuhiin kiyyan bahin kan namni kun naa bahe alhamdulillahi thumma alhamdulillahi faaruu rabbitti haa jiraatu kaani ammoo kaani ummatoota kaan itti bilbilee takka takkaan gaafadha sagalee inni waraabe kulli nama inni maqaa dhahe ka Riyaadiin jiru ka naannawa Riyaad jiru kulli itti bilbilee gaafadha maaliif sadarkaa kanarratti yaaluun ga'e rakkoon badhaadhinnatti yoo bitame bilisa eenyuun hin gaafadhu waan dalagu keessatti eenyuun hin gaafadhu isinii jalaa miti walaakin sadarkaa nama ajjeechaa itti gayan meeshaa itti bitatanii mana namaa itti soqan Oromoo dhagaa bakka jettan hundaa dhagaa Fati Waabeeti hoogganaan paartii Abu Mus'abiin ajjeesuu deemtu sagalee kullin na bira jira kana sagalee akkamitti mee nu agarsiisi jettan namoota kanatti bilbilee qoradhee wajjaan baasee sagalee hawaasa Awurooppaatti kennee jira Ameerikaa kennee jira Kanaadaa kennee jira hawaasni kun shuurii gadi bahee dubbatee sagalee kana wajjin maxxansa ummatoota kana haga qorannutti ammoo maqaa isaanii sooshaal miidiyaa irratti dhayamu hin hayyamu ni qoradha dura xariiqa nama kanaatiin jira moo xariiqa nama kanaatiin hin jiran kana beeka Fatii Waabeeti dhalataa shirkaati shuuriidha sagaleen na bira jira rikoordii 15 oltu na bira jira wanni torbee 15 irratti mari'atamaa ture amma ka xumuraa bakka an jiru dhufanii mana kiyya soqutti gadi ta'an eega ka xumuraa geette dubbii tana isiniin gahe kan akkasitti beeka hundi keessan ummatoota kaan ammoo dhibbarraa dhibbatti qoradhatti bilbilee mataa mataan hawaasni as keessa jiru ummata kana kulli ni beeka ibseellee jira namatti beeksiseellee jira jara tanallee rakkoon tokko ka'ee rakkoo sanirratti hawaasa kana jaratan jarri tun anaan qabsoo akka tokkotti oofna siyaasa irratti walaa kan lafnu malee qabsoon kenna tokko walaakin waan ammootummaa irratti waggaa lama duule arraba meeqaan gadi taa'e sokondii takka keessatti ana ajjeesaaf na soyti akkanatti mataa isinii haa galu wanni kun mataa keessan haa seenu waan kana ta'eef namoota kaan Riyaadii fi naannawa Riyaad jiru itti bilbilee gaafadha akkasumattu namaayyuu namaallee kennee jira dubbii tan namaa kennee jira jarallee namaa kennee jira rakkinna wayii yoo ka'e akka jara tana taate sagalee wajjin waa hunda wajjin kanaaf jabaadhaa kaani ammoo gara seerri jiruun qaanuunni jiruun ana rabbi na tiisuun osoo ani niyyatiin kararratti na dhayanii osoo du'e eenyummaa kiyyan beekan hoogganaan jala tanaa Fatii Waabeeti akkasi quba qabaadhaa kanaan ala ammoo ani gosa qaba ardaa qaba bakka itti dhaladhe qaba akkaataa ta'amula itti ta'u teettanii eeydan kun hawaasa Oromoo kulli akkasin na jabaadhaa wabillaahi tawfiq suuraa isaallee isinii maxxansa namni biraallee isinii maxxansa sagaleedhaan haasayame wajjin akkaataa natti yaadamu wajjin akkaataa ittiin ajjeesan wajjin akkaataa mana kiyyatti soqan wajjin kulli rikoordii 15 moo 16 akkasi badheessan isinii maxxansaa وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرفني أرأي والله الرفني وان كان تقارير إساء حق بوية تربي كانت بوية رانا تلفلالا نما إساء فكاتني أنا الربصة الرقورات ران أسين أمو الرا ورابا كآكرا كاليس وراباني نائرغان
كأكلا كليس ورابنينا إرجع نموت إني مكا كيست أو جرا نموت سوى جام باسا اكتبل بلي وان كيس سجلي إساني وان إنتجيني سجلي إساق وفوان نجيف نموت كان وجام باسه جارست كنّي جرا أكاسيت تبي كمو كبجار دلله رياض إنكس نانو رياض إني دمام الراد أكحاسة إساءة تكون إذا سينه دمام الراد واني مرت تمرا مش وجوديها كل حاسة إساءة كيس جرا ناجبادا أبو مصعب يا ربي واجد مالي وانتا أكتر ربي كن نتيجة ورقتني ثم والله أنا ترى أمني نتيجة الحمد لله بيكاس أكاسيت ناجبادا وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقرأ تكاون نموت تكاون نقرأ نموت تكاون نقرأ إيش كل إنساني دكتي تيرا جراني كند إنساني قرأ الجنباس واني أن سجليسن أجسمه والله سجليسن أجسسا نمون نكون ميديا كان راكن دفن دور مالي في يوكا درتي ركايا مملا والجنبا فدي سني متن سجر اللي جارستك نجر اللي سجلين اللي جارستك نكسنا بيكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبي أبا كسومنت أولي والله إلى أفانك يا لالا أكسومنت وانت يا دمكان سموك يا ربي أكملتنا نجاس سجدت وربك يا وانت والله وبالله توفيق وإلى اللقاء فتي وابيته وقنان جلتنا Egaa hordoftootaf daawwattoota keenya viidiyicha argitanii daawwattanii dhugaa isaa argitanii jirtan sababni yaalii ajjecha Abu Mus'ab irratti geggeeffameef namni Fatii Waabee jedhamu kun nama dhugaa Ustaaz Kamaal Heebboo awwaaluudhaaf nama xaaraa ture akkasumas ummata nama kana ajjeesuun oolle yookaan ustaaza keenya san ajjeesuun oolle jedhamuun hariiroo qabu akkasumas namoota saniin hariiroo godhatee akka Abu Mus'ab ajjeefamuuf nama xaaraa ture waan ta'eef tokko namichi kun shakkii qaban hawaasni Fatii Waabee kana irraa shakkii guddaa qaba ajjecha ustaaza keenya jaalatamaa Ustaaz Kamaal Heebboo keessatti hirmaachuun oolle dudda duubaan jiraachuun oolle itti ergamuun oolle ofii isaatii bakka sanis jiraatee ajjeesuu baatu inni ka jiraatu biyya Suudi Arabiyaa keessa waan ta'eef namoota yaalii sana keessatti hirmaatan namoota Ustaaz Kamaal Heebboo ajjeesuun oolle jedhee hawaasni shakkisa waliin nama hariiroo qabu akkasumas dhugaa Ustaaz Kamaal Heebboo san akka hin baaneef nama mormaa ture ammas dabalataan shakkii sana irraa kan ka'e hawaasni namoonni baay'een garee inni waliin namoota hedduu keessa jiru keessaa garee keessaa isa ari'uudhaan nama shakkii irraa qaban waan ta'eef irraa ari'an waan ta'eef har'a yaalii ajjechaa kana geggeesse. Yaaliin ajjechaa kun maal agarsiisa? Tokkonnummaan mataan isaatu ajjechaa Ustaaz Kamaal Heebboo keessaa nama harka qabu ta'uu dhibbatti shakkii takka malee jala beekamuu qaba. Nama shakkii qabu, nama dhugaa kana awwaalaa ture, nama dhugaa kana awwaaluuf xaaraa ture, maaliif kana godhame jedhamee nama irratti duulaa ture waan ta'eef ammallee namoota namni shakke namoota ijoollee shakkamte namoota ajjeefamuu Ustaaz Kamaal Heebboo keessaa harka qaban jedhamee shakkame san waliin nama hariiroo qabu nama duubni isaa yoo qorattanii jettan Fatiin kun nama baalagee ta'e nama ijoollee shamarranii gowwoomsee taan fuudhee taan gadhiisu akkasumas nama mallaqa irraa nyaataa ture ta'uu duddi duuba isaa yookaan dhageenyee jirraa namni hunduu waan kana ni beeka. Namni kun yaaliin inni geggeesse yaalii dhugaa balleessuu Ustaaz Kamaal Heebboo dhugaan sun karaa irraa haa dabdu jedhamee itti ergame waan ta'eef namni kun adeemsa biraatiif yookaan rakkoo biraa Abu Mus'ab irraa qabaatee osoo hin taane wanti yaalii kana geggeesseef ajjeefamuu Ustaaz Kamaal Heebbootiin wal qabatti kana 100% jala mura beeka waan uummanni Oromoo illee beeku waan namni hundinuu beekuu qabudha waan ta'eef an kanuma isiniin jechuu dhufe nagaan naa tura yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal argina.